takkaa dhalaa kiis goote yoo hin godhin godhuu yaada hin qabdu. What? Ati eessa jiraatta? Maqaan kee ka dhugaa eenyu? Muslima jechuun maali? Dubara kutaa kamii fuudhuu jaalattaa? Ati jaalallee ni qabdaa? Yoo qabaatte maqaa ishee. Ijoollummaa kee irraa diqqoo nu taphachiisine. Faakii fi Sabriinaa keessaa osoo takka fuudhis hin jedhan eenyu filatta? Yeroo baay'ee fuulli kee kolfi kee Oromoo hin fakkaatu maaliif jedhan? Yaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Jaaburri akka kam nagaa fayyaa isiniin jechaa akkasumas viidiyoo kana laayik gochuudhaan faadhoo kataatanii chaanaalii kanaaf subscribe gochuudhaan ni eegalle jechuudha. Gaafii nagaa fadhaa isiniin jedhe deebisanii qabadde dhufee jira amma dhumaan ufaara bu'aan affeerraa kenna akkasumas yaada biraa yoo qabaattan koomentii irra kaasiniin jecha battalumatti gara gaafii deebii keessanii isin dabarsa jechuudha. Let's go. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Ati eessa jiraatta? Ani kan hin jiraadhu UK yookaan Ingiliz. Maqaan kee ka dhugaa eenyu? Maqaan kiyya ka dhugaa Jaabuma. React qofatti dabale malee maquma kiyya normaala. Jechuun maqaa abbaan kiyya na baafte Jaabiri. Yeroo baay'ee namni Jaabir jedhee na waamu. Na safaratti illee jechuudha ijoolleen goddonya tiyyaatti illee nuriyooti tiyyallee Jaabuma jedhanii na waamani. So Jaabuma maquma kiyya fudhadhaa jechuudha. Obboleewwan meeqa? Obboleewwan baay'ee qabaan. Obboleewwan baay'ee qaba maatii guddaa keessaa dhaladhe. Kan waliin dhaladhe kan haadha tiyyaa ijoollee dhiira 3 fi dubara takka. Obboleewwan biraallee 3 nan qaba. Ati barataa moo hojjetaa? Ani barataadha. Barumsa waggaa meeqatti xumurtaa? Barumsa maybe I think waggaa 4-5 booda xumura. Erga biyyaa baatirraa waggaa meeqaa? Erga biyyaa baherraa waggaa takkaa fi ji'a wayi. Waggaa takkaa fi naannoo ji'a 10 wayi. Kas. Okay, hiriyoota kee kan biyyatti hafan keessaa silaa kaniin atin addaan bahuu hin feene maqaa isaanii nuuf himu. Oh man, laa ani silaa hiriyoota tiyya takkitti addaan bahuun barbaadu bakka deemni mara waliin dhaquu barbaada ture. Laakiin haala carraa godhee baay'een jaraa biyyaa bahanii jiran akkuma kiyyaa. Anaa warri biyyatti hafillee eenyu jedhee si haa himu. Baay'eedha aboo hiriyoota tiyya maraa silaa addaan bahuun barbaada. Haaluma jiru addaan nu baase malee. Okay. Dubartii ati bultiif barbaaddu ulaagaa akkamii guutuu qabdi? Fakkeenyaaf TikTokera, YouTubera, barattuu yookaan naggaadee yookaan daldaltuu jechuudha. Yoo bro ani kan hin barbaadu barattuudha. Barattuudha. Maaliif barattuun erga barattee fittee amma chance ati asirratti naa kennite kana jechuudha. Baratteen fittee TikTokeras yoo ta'uu barbaadu ni taati, YouTuberas ni taati, naggaadee yookaan daldalas ni taati jechuudha. Sababa kamiin biyyaa baate? Quufteeti moo yakkiteeti moo qabsooyteeti? Ji'aamatti. Ani qabsaa'ee biyyaa bahe. Okay. Amantaa jechuun maali? Amantaa jechuun akka mataa kiyyaatti akkam ibsaa akka baradhetti illee amantaa jechuun wanta namni tokko itti amanee yookaan wanta namni tokko maqaa isaa itti amanee dhakas ta'ee mukas ta'ee yoo itti amanee namni sun amantaan isaa waan san jedha. Amantaa jechuun wanta namni tokko itti gabbaree itti. Ati amma ani Muslimaa, ani Rabbi gabbara. Amantaan kiyya Islaama. Agartee? Amantaa jechuun waan namni tokko itti gabbaru jechuudha. Ani Rabbii tokkochitti amanaa. Rasuula ergamaa Rabbi, Rasuula sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbii taachuutti amanaa akkasii. Okay, Muslima jechuun maali? Yaa Muslima jechuun ani Muslimaa. Amantaan tiyya Islaama, ani Muslima. Nama amantaa Islaama hordofuun Muslima jedhama. Okay. Guyyaa tokko gara biyyaa deebi'uuf karoorfattee qabda. Yaa inshallah gaafa tokko maybe yoo Rabbiin jedhe inshallah nin deebi'a. Okay. Oromiyaa moo biyya biraa jiraachuu filattaa? Yaa namni kamuu biyya ofii rakkootti dararaattu wantoota garaagaraatti irraa baase malee namni biyya ofii akkasitti jibbee irraa deemu jiru. Ani Oromiyaa nan filadha. Laakiin haala gabrummaatiin ganaan biyyuma tana taa'uu naa wayi. Okay.
dubara kutaa kamii fuudhuu jaalatta? Gaaddaame jette. Ani dubara kutaa kamii fuudhu? Waanuma hireen xiyyanarra fuute fuudha. Wallah waanuma hireen xiyyanarra fitte fuudha. Okay. Ati jaalallee ni qabdaa? Yoo qabaatte maqaa ishii nuuf himi. Listen bro. Ani jaalallee hin qabu. Maqaan isii argam beekuu dhaban wallaaluudha. Okay. Ijoollummaa kee irraa diqqoo nu taphachiisine. Jaabuu jechuun nama akkam ijoollummaa isaatirraa. Yaa jaabuu jechuun alaa kulli akkam jedhee ijoollummaa tiyyarraa sinibsa. Ijoollummaa tiyyarraa bakka jaabuun nami maraa jaalatu. Kan nami maraa koottumee jaabuu, koottumee loozii wayii hidhuu biti. Jimaa wayii echinuu biti koottumee faayitu warri ijoolleen qamaatu. Annaa bakka jaabuu jechuun nami maraa jaalatu. Anan nama jibbu namillee nan jibbu. Dhugaa nama baay'ee nama na jibbu nagarree. Anillee nama tokko hin jibbu. Takka namoonni baay'een ammaan kana maal jedhu? Oo nama kana akkana laalee jibba. Ani nama ka jibbuun kaayyoo isaa waan inni deemuun ilaalee jibba malee zim jedhee namni akkana gubbaras mucaa kana jibba argaa isaa jibba. Bareetti yoo dhiyaate akka isaan beeku. Naa jaabuu jechuun gaafa xiqqaalee nama akkasii ammallee nama akkasii sin jedha dheera kiyya. Fudhadhu. Maakii fi Sabriinaa keessaa osoo takka fuudhi sin jedhan eenyu filatta? Maakii Sabriinaa. Maakii fi Sabriinaa. Maakii yoo jedhe iyyanna siin agartan. Sabriinaan dhiise yoo jedhe akkasiin jirtuun agartan. So dirqama yoo taate ammaan kan eenyu maakii fi alaa kulli yaa isin naa fila. Osoo naaf fidanii filadha malee akkanaan jara qilleensarra taa'ee jaran filadha. Wanni godha osoo yaa jara bira jiraadhe laalee jedhee filadha. Garuu Sabriinaa filadha malee. Okay. Yeroo baay'ee fuulli kee kolfi kee Oromoo hin fakkaatu maaliif jedhan TikTok irratti? Yaa jechuun namni TikTok irratti fuulli kee Oromoo hin fakkaatu maaliin kee Oromoo kana laalame Oromoo hin fakkaatu qalli qoosumaa fi malee namni dhugaa miti akka dhugaatti akka hin fudhanne isin jechuu barbaadeeti. Namni qoosumaa fi koomentii barreessanii koomentii akkasii faallaa anilleen dammoo faallaa deebisaaf waan ta'eef sababa sansanirraa namoonni qoosumaaf malee ani qulqulluu Oromtichaa na amana yoo na amanu qilee bu'i. Okay. Akka dhalaa kiis goote yoo hin godhin godhuu yaada hin qabdu. What? Ani takka dubartiin nun ganna kiisinne kanfariin kun dinqileedha waraashuuf. Gogeeru dhumatee jira malee. Waa wayiin barbaachisaa miti ree waa wayii waan dhungatu. Annaa mee ani kaniin dhungatu mee jaartiti jedhu godha inshaallah. Tuf jedhee kanfarii bakka argee godhaa ka deemuuf gomma listroo beeyta. Listroo attiin xaragan isaan buruusha listrootii miti hidhiin tiyyata waan argite maraa xareeti. Okay, gaafa fiilmii dallootti dargan san mudannoo maal fa'aatu? Suqonname gaafa. Yaa namni kun namni beeku amma. Yaa gaafa fiilmii wayii dalani san fiilmii ajaa'iba wallaa waan baay'ee qunnama maal jettee himta wara. Yaa waniin ani daganne jechuudha ani gaa waraabana ture gaafas anaa fi hiriyaa kiyya. Yoo ta'e nama lama akkasii kaameramaan innuma dalannellee. Yaa waan baay'eetu waan baay'eetu nu qunname maal fa'aa jettee fakkeenyaaf ammaan kanaani viidiyoo akka malee waraabsisee walaa yoo amma fakkeenyaaf guddinatti jalaaltee beektii viidiyoo kana akka malee guyyaa walaatiin mooraaliidhaan katamarraa hanga eessaa sin jedhe waraabsisnee katamaa keessaa baanee saarkasiidhaan ijoollee duqeet godhee bakka namni waan qabu fixatee waraa asitti laatte jetta maaliin bakka duqeetiif godhan hin jiraa miti kama jirre dalagan mooraalidhaan jechuudha ijoolleen. Kazaa fileeshiin ana bira jirti. Fileeshii sanarratti waan maraa galabbate fileeshiin sun mana keessa na jalaa badde bakka maal godha fiilmii jalqabaa barkoonni sun. So anda gadhu waan san turee gaafa fiilmii edit godhee irraa bahee gaafa dalloo keessaa bahuuf deemu fileeshii san arge waan si ajaa'iba. Fileeshii san mana keessatti arge jechuudha. Wallaahi anda gadhu waan sani. Annaa baay'eedha boo wanni baay'eedha waan kuflaan nama ajjeesa baay'ee jira. Ammoo viidiyoon kun kutaa tokkoof lammaffaa qaba. Viidiyoo kanarratti viiyuu guddaa yoo qabaatu annaa kutaa itti aanullee qabadhee isinii dhufa waan ta'eef
Nama dhufaa hamma dhumaa waan nafaana tuttaniif galatoomaa gaafis na gaafattan. Kimaash hin deebisee kaanillee kutaatti harroo wala garraa nagayaatti.